السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا ورلفتوتا سالها إمتي بجرة جرتو نجاكي السني الحمد لله. نجا هرأ كرامة قال جمع جيسون سنتا جرسيسا الرهدون كي نجا يروبي ياباني بيور ما جرو فيرا ماتي كي ندربي فيرا كي ندربي جندا كي ندربي جدا كرا الرديم biyya keenya muka biyya keenya nu yaachisaa jechuudha. Inna hanga ta'e irraa inshallah karaa magaalaa Jimmaa geessu isinitti agarsiisa. Akkasuma ol lixa magaalaa Jimmaa isinitti agarsiisa. Magaalaa Jimmaa keessa saammoo inshallah viidiyoo biraatiin ani isiniif qabadhee dhufa. Viidiyoon kun xiqqoo waan dheerateef irraa gabaabsee akkasii kan hordoftoota koo hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Akkasuma viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa. Ijoolleen Jimmaa karaa kana yaadattu jedhee abdii qaba. Ijoollee Jimmaa ta'uu dhiistanuus karaan Jimmaa olgalli Jimmaa maal fakkaatti isa jedhu magaalaa Jimmaa ijoolleen biyya biraas ilaaluu dandeessu. Yoo jaallattan like godhaa. Karaa kana yoo jaallattanii magaalaa Jimmaa akkasumas kanneen jaallattanu biyya Jimmaa kan jaallattanu jechuudha. Like godhaa akkasigaa. Amma karaa dhuma deema karaa walakkaa ga'een yaadadhee maaliifan viidiyoo godhee isa jedhu yaadadhee itti dhiyaadhee karaa marawwaa beektu ijoolleen Jimmaa kanaanoo sana ga'eetan kanan yaadadhee viidiyoo waraabuu jalqabee wallaahi biyya keenya keessa wanti nama gaddisiisu xiqqoo maanni yeroon viidiyoo kana waraabuu maaliin natti dhagahame isinitti fakkaate. Akkuma beekamu addunyaan kun karaa teknooloojii kana baay'ee tokko guddatteerti. Baay'ee tokko bakka haala biizinasiitiinis inni beekumsa qabu ittiin barsiisuu waa baay'een namoonni itti fayyadamaa jiru. Garuu biyya keenya keessaa batalee jechuudha karaa Oromiyaa kililii kana badaa hin baramne teknooloojii kanatti fayyadamuun bilbilatu nutti fayyadama malee nuti bilbilatti fayyadamaa hin jirru. Amma bilbilatti fayyadamuunii fi bilbilli nutti fayyadamuun gosa lama jira. Fakkeenyaaf gariin keenya manni maashaallah irra hedduun garuu yoo ofii bilbilatti fayyadamuun isanis bilbilli fayyadaanii jira baay'inaan jechuudha. Maaliif waan hin beekne irra hedduun bilbiluma kanaan barataa waan nama gaafannee silaa akka salphaatti deebisan argachuu hin dandeenya. Karaa bilbila kanaa waa baay'ee gaafii baay'ee deebii argachuu dandeenya. Akkasuma beekumsa diiniis haa ta'u beekumsa duniyaa kanas haa ta'u akkamiin akka biizinasii tokko jedhu waa baay'ee irraa baranne jechuudha bilbila kanarraa. Akkasuma immoo namoonni baay'een akka biizinasii akka gabii godhanii itti fayyadamaa jiru jechuudha namoonni baay'een maashaallah. Innaa yeroon viidiyoo kana waraabuuf kaasu bakka maal jechuun dhaga'ee akkuma beekamu biyya keenyatti makiinaa hawaasaatiin kan deemnu asiifachi si doolfiin yookiin minibaasii yookiin faayifellis jedhamtu beektan nama 17 hanga nama 20 sitti caanu yoo barbaadan nama 20 wayii sitti hummoo jechuudha. Bakka tiraafikiin hin jirretti akka barbaadan itti fe'u seerri isaa garuu akkas miti. Innaa akkasitti walitti makamnee nama baay'ee taanee deemnamti riyaanizim jedheetumaan bakka silkii koo kaasee viidiyoo waraabuuf bakka dudduuba koosii namoonni yaa rabbi niqaabiiffattee tiiktookii maali dinqii maalii dhufaara jaalle wallaahi dinqiidhuma maalii dhufaara niqaabiiffattee moo maal kun jedhani bakka wanna saasu na dhibe bakka achitti bootaas hin kennineef gaafachuu nan danda'a garuu rakkoo qabu jechuu nan danda'a waanan garuu bakka qalalli godheetu manniise garuu nan taazabi maanni hamma fakkeenyaaf niqaabii uffatanii shaffanatanii sataramanii miidiyaarra bahuu wayyamoo qullaa bahuutu meesa kamtu ishee miidha. Fakkeenyaaf qullaa ofii harree qullaa morma qullaa mataa qullaa waan akkasii namni musliima ta'e akkasiin miidiyaarra bahu baay'eetu jira. Sun nawrii dhabee uffatanii bahuun garuu bakka nawriitti ta'u mee maaluma rakkoo qabame ishii amma fakkeenyaaf miidiyaa kana akka yaada kootiitti bakka na gargaara na fayyada waa baay'eedhaan namoota ittiin barama yoollee cimanii hojjetan gabiillee achirraa argachuu ni danda'ama jedheen ofitti amanee ofitti kennee itti galee garuutti hojjetaa hin jiru malee inshallah rabbi na gargaaru. Inna maal rakkoo qabame of sataranii
of shaffananii qaamni namaa tokko mul'atu adii taamee gurraacha ta'e abbaa sana beekamuu hin danda'u. Maal rakkoo qabame immoo taanii harka maratanii rakkatanii kadhachuu wayya sanatu sheemiidha natti fakkaata. Na haala rabbi namaa laaffiseen bahanii yoo dalagatan maal rakkoo qaba. Amma koo namni makiinaa keessa jiru sun gariin irra hedduun dhiira. Okay, qaamaanuu kunoo taamaara miti bira. Innaa miidiyaarra mushaffanatanii yoo bahan mee rakkoo qabaanna akkas jedhan bakka qadalli godhee waa tokko iyyuu natti intiniin jennee viidiyoo koo hamma dhumaatti waraabbadhee sumaan simmi jedhee garuu immoo bakka dinqiidha biyya keenyatti viidiyoo waraabaa deemuun viidiyoo ol kaasuun akka dinqii wayii yookiin akka nawrii wayiitti bakka itti ilaalamuttis jira keessatti magaalaa Jimmaa keessatti hin baramne hammallee wallaahi hin baramne maashaallah gara fuulduraatti ijoolleewwan dhiiras ta'e shamarran kanneen biyya alaa jirtanuu gaafa biyya keessan galtan sirriitti inshaallah akka biyya biraa cimtanii yuutuubii kana banattanii sirriitti beeksistanii hojjettanu abdiin qaba inshaallah. Wal taanee wal gargaarree walitti naafuu dhiisnee wal bira dhaabbannee waan beeknurraa wal barsiisnee akka waan biyyi fayyadamaa rurraanus niquu taanee fayyadamnu abdiin qaba inshaallah. Maal jennuudha bakka kan irra hedduu Oromoo kan duubatti deebisu maanni wanta maal jennuu qabu sana ingoon garuu waa maal jennuu hin barar hin taane akka maal jennutti ilaalla jechuudha. Akka nawrii wayiitti ilaalla. Kanaaf egaa akkasiin jedha hordoftoota koo gaa haasaadhuma koo yaatoodhuma koo dhaggeeffataa karaa kana hunda ilaalaa turte abdii qaba. Warroonni hanga ammaatti viidiyoo kana laayikii godhaa yoo isinitti tole. Akkasumallee namoonni subscribe osoo hin godhini viidiyoo kana ilaalaa jirtanuu subscribe godhaa maatii koo ta'a. Akkasii gaa hordoftoota koo viidiyoo zim jedhee dubbi bakka duwwaa amman isinitti agarsiisu hedheetanii yaacoodhuma koo irratti yaacaa jira. Haasaa koo keessatti illee waan isin muufachiisu yoo jiraate afootunaa jedha wallaahi waanuma natti dhagahame. Ammasii maayinni selfii si viidiyoo waraabdu mukasii kan moobaayilii sana jechuudha si bituuf magaalaa Jimmaa keessa jechuudha. Naanneen dhabe maanni akkam dhiban jedheen maal godha namni hin bitu yeroo qaata wayii finnee naan jedhan warri mana moobaayilii qaata wayii finnee bakka gurguramuu didee Jimmaan keessa namni yuutuubii hojjetu namni viidiyoo waraabu hin jiru naan jedhan wallaahi akkasii annaa bakka maashaallah karaa Amaaraa Kililii kana maashaallah na dhiiraaf durban jedhu kan biyyaa bahee kan biyyaan baanee bakka akkan qabu jechuudha maashaallah. Akka ajaa'ibaatti itti hojjetaa jiru waliif banullee wal ilaalullee waliif sheer godhullee waliif banu batalee jechuudha. Isa jarri mana fayyadaqanii wallaahi yuutuubarri tokko mana nama yuutuubii banachuu barbaadu tokko dhaqee banee fi viidiyoo tokko lamallee waliin hojjetee akkasitti wal bira dhaabbatu jechuudha. Nuyi garuu nama Oromoo keenya nama beekamaa nama miidiyaa fayyadamu nama yuutuubii fayyadamu tokko keessaan naqnee dubbisnee yoo kana naa godhi yookiin bilbilee fi biyya keessa jiraanne yoo inni bilbilumayyuu sirraan kaasanu bakka salaamataadhuma rabbiyyuu wal jalaan deebisnu inkaan akkas walii bannee sheerii walii goonee wal bira dhaabachuu miti jechuudha. Akkasii inshaallah akkuma kan ollaa faarsuu qofa osoo hin taane waliifillee wal bira dhaabbannee kan haaraa banatee irratti hojjechuu barbaadoo jiraates jabeessinee kan immoo hojjetaa jiru slaakiidhaan jabaadhu enneeni maashaallah irra hedduun keessanillee yaadanaaf kennitu maashaallah kara Jimmaa keenya kana hin jiru ati immoo nuu dhuftee maashaallah jabaadhu naan jedhaa jirtanii inshaallah rabbina haa gargaaru du'aalee naa godhaa. Akkuma sanagaa namni hamlee mooraaliidhaanii wal jabeessuun barbaachisaadha. Akkuma kanaan itti fufaa na jabeessaa laayikiidhaan illee na jabeessaa inshaallah. Namoonni yaada qabdanullee yuutuubii kana banattanii hojjechuuf yaada qabdanuu waa tokkoon sodaatinaa banadhaa. Yooma karaa yuutuubii kana viidiyoon keessan ilaalcha dhabiyyuu wantoota garaagaraa irratti gurgurachuu dandeessu. Waa baay'eedha bakka nama fayyada maalis ta'u miidhaan qabu. Hamma faayidaalee dhabu wanti isin miidhullee hin jiru jechuudha. Jabaannee irratti hojjennaan nu fayyada malee nu miidhu. Akkasii hordoftoota koo inshaallah wala jajjabeessinu jechuudha afanii. Egaa kan ilaalaa jirtan egaa karaa magaalaa Jimmaa kellaarra geenyerra hamma ol gala jechuudha. Kellaadha kuni
caatiin kunoo karaa kana dhufee magaalaa Jimmaa keessaa ariyatamee karaa kana dhufee yeroo darbe waa'ee caatii jedhamee ummanni shiyaaliidhaan fa'i wal waqasamaa ture. Akkasii kaa magaalaa Jimmaa keessaa ariyatamee karaa kana dhufee caatiini sunis gaariidha faayidaadhuma hawaasaafii fi waan miidhaa erga hullee hin jiru karaa kana dhufuunsaa jechuudha bareedaadha. Magaalaan qoshosheetuma wasakii akka inni hin banneef malee waan biraaf miti. Akkasii jara baajaajiitiif illee hojii uume ajiippiidha kaanii kishaarii bakka caatii ammaa dhufuun kuni birrii 10 jechuudha jarri baajaajii namni caatii bitu silaa 200 ta'e 300 bituun isaan oolu. Garuu kan baajaajii darsoo malsiin birrii 20 waa tokko ittiin fakkaatu jechuudha. Jara baajaajiitii hojii uume malee waa tokko wanti inni balleesse hin jiru. Akkasii gaa kunoo kun akkuma argitanu maashaallah baay'ee tokko bareedaa. Danniidha mushurroonni kunoo as dhufanii bashannanuu gaafa wal fuudhanuu asitti footoo kakka'u. Inshaallah guyyaa tokko keessa isaa isinitti agarsiisaa baay'ee tokko bareedaa. Des nama jedha jechuudha. Sitti qilleensa fudhachuun asitti rahaa gochuun baay'ee tokko namatti tola. Mushurroota qofa miti abbaan fedhe seenee keessa taa'ee aaratti galfachuu danda'a. Akkasii hordoftoota koogaa inshaallah keessa isaa magaalaa walakkaa isaa olgala isaa hunda isaa ajiippii maaloodhaa kaasee hangeessaa viidiyoo biraatiin isiniif qabadhee dhufaa. Viidiyoon kun xiqqoo dheeratee inshaallah viidiyoo kana laayikii godhaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti gaa nagaa rabbii keessanaaf turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Haasaa koo keessa waan qirra namatti goosisu yoo jiraate afootu naa jedhaa waanuma natti dhagahamedha kaniin